Oolmaa bultiin isin nagaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kan isin hordofaa jirtan kun Gadaa TV'dha. Warroonni maatii keenya taatan baga irra deebiidhaan gara chaanela keenyaa dhuftan jecha warroonni haarawaa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan isin gaafanna. Odeeffannoo keenya hadhaa hanga xumuraatti waan dhufaa turtan waa baay'ee irraa barattu inni abdii qabna. Hanga dhumaatti nu faana tura. Godina Arsii aanaa Muunessaa ganda Heeballaqichaa jedhamu keessatti lola murna mootummaa biyya bulchaa jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoon xumuruu ifoomeera. Lola kanarratti miseensonni waraana mootummaa ta'an 8 kan du'an yoo ta'u akkasumas immoo kanneen lakkoofsaan 10 caalan madaanii 5 immoo as buuteen isaanii dhabameera. Ganda Heeballaaqichaatti tana duras irra deddeebiidhaan wal waraansi mootummaa biyya bulchaa jiruu fi adda bilisa baasaa uummata Oromoo gidduutti gaggeeffamaa akka turee fi loltoonni bilisiginnaa hedduun kan du'an yoo ta'u kanneen lakkoofsaan baay'ee ta'an immoo madaa'uudhaan gara hospitaala Asallaatti geeffamanii yaalamaa akka turan himameera. Poolisoonni humna addaa Oromiyaa yeroo baay'ee ganda Heeballaqichaa kana keessatti uummattoota nagaa sababa ABO shanee deeggartan jedhuun ajjeesaa, hidhaa, dararaa guddaa irraan gahaa akka turanii fi ammas bifuma sana itti fufee akka jiru jiraattota naannichaa irraa odeeffanneerra. Gara odeeffannoo keenya birootti yoo ceene immoo gammoojjiiwwan kibba lixa Oromiyaa keessatti hongee hammaatuudha namaa fi horii irratti gaaga'ama guddaa geessisaa akka jiru himameera. Godinaalee hongeen dararamaa jiran keessaa godinni Booranaa adda durummaadhaan miidhaa hamaa kanaaf saaxilamaa kan jiru yoo ta'u balaa kanaan beelladoonni baay'een dhumataniiru. Godinichatti namni bishaan dhugaatii fi nyaataan bilcheeffatu dhabuurraa kan ka'e rakkoo hamaafis saaxilamaa jira. Akka qorattoonni jedhanitti godinni Booranaa bishaan lafa jalaa kan qabu yoo ta'u sababa lafarraa harkifatiinsa mootummaa kanaatiin bishaan lafa jala jiru baafamee uummata bira gahuu hin dandeenye. Lammiilee Booranaa sababa hongee kanaatiin miidhamaa jiran gargaaruudhaaf tattaaffii moodelistiin Oromoo Maaskii Mangee fi hiriyoonni ishee taasisaniin akkaawuntii baankii maqaa isaaniitiin baname irratti hanga ammaa qarshiin 88,838 uummata Oromoo kutaalee garaagaraa jiraatan irraa walitti qabamuu danda'ameera. Odeeffannoo keenya birootiin Itoophiyaan diroonii waraanaa maqaan isaa Bayraktar TB2 jedhamuudhaan waamamu Turkirraa bituudhaaf gaaffii dhiyeessuu ishee maddeen garaagaraa gabaasaniiru. Dirooniin kun nama malee kan balali'u yoo ta'u akkuma xiyyaarota kanneen biroo yoo rukutame kufee caccabuus kan danda'udha. Sababni Itoophiyaan xiyyaarota kanneen bittuuf immoo lola kaaba biyyattiitti gaggeeffamaa jiru irratti dirooniiwwan kana dura biyyoota biroo irraa galan muraasni humna TDF rukutamanii kan caccabanii fi kanneen biroo sababoota garaagaraa irraa kan ka'e hojiidhaan ala waan ta'aniifi. Ajaja humna addaa Tigraay Jeneraal Tsaadiq Gabretinsaay akka jedhanitti Abiyyi dirooniiwwan kanneen biyyoota garaagaraa irraa galchuus waraanni Tigraay sababa rakkii jiraachuu yookaan immootu biyya tanarraa dhabamu uummata Tigraayiif kan dhaabbate waan ta'eef kanaaf akka harkaan laannes dubbateera. Odeeffannoo keenya gaddisiisoo birootiin immoo naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa iddoo addaa Maajatee jedhamtu keessatti qaamaan beekamneen midhaan xaafii maasarra jiran tuulaa hedduun gubachuun dhaga'ameera. Gatiin xaafii gubate kanaa naannoo birrii 500,000 olittis kan tilmaamamudha. Hanga ammaatti qaamni gocha kana raawwate ragaa qabatamaatiin kan hin beekamne yoo ta'u akka basaastonni bilisiginnaa jedhanitti TPLF yookaan ABO shanee ta'a jechuudhaan gabaasaa jiru. Haa ta'u malee hooggantoonni qaama kanneen lamaanii akka jedhanitti nuti cubbuu akkanaa kana hojjennu cubbuu akkanaa kanas hojjechuudhaaf hamilee hin qabnu bilisiginnaa ofii isheetii gubdee uummata biratti nu cubbamaa taasisuudhaaf waan kana raawwatte jechuudhaan mormanii jiru. Dhugaan ilmoo rabbiiti. Maalis ta'u maal sanyiin duudaa afaan hin beekamne gubachuun haraama yookaan safuudha jecha odeeffannoo keenyaadhaa kanumaan xumurraa. Hanga dhumaatti obsaan waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha warroonni haarawaa taatan Gadaa TV sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan kabajaadhaan isin gaafanna. Hanga odeeffannoo biraatii walitti deebinutti nagaarra nu tura.